shoora addaa kan gumaacha ta'uu isaaniitiin yeroo hundaa haala addaatiin ilaallamu dinqisiifannaa guddaan yaadatamus. Artistoonni buleeyyii fi dargaggoonni muraasa yoo yaame kan akka Dr. Kabajaa Alii Birraa, Qoobanaa, Ali Shabboo, Abubakar Musa, Ismail Muhammad, Shantam Shubbisaa, Sheikh Mahamud Boke, Abdullahi Ahmed Boru, Muhammad Yusuf, Hamido, Yunus Abdullahi, Yusuf, Ismail Musa, Hallo Dawe, Mahadi Japon, Amar Yusuf, Afandi Siyo, Falmata Roro, Yasin Muhammad, Mahadi Sheka, Ibrahim Hajali, Abdi Koppe, Adam Musa, Adam Harun, Kadir Said, Dr. Kabajaa Muhammad Koppe, Almas Tafarra, Amal Abate, Hadis Abdullahi, Kadir Martu, Abdo Tabite, Abdi Yusuf, Elemo Ali, Ziad Yonis, Nuria Yusuf, Abdul Salam Haji, Ate Aniya, Lencho Abdu Shukuri fi, artistoonni hedduun Oromiyaan bahaa guutuu Oromiyaatiif gumaache sochii afran qallootiif bu'uura kan ta'anii fi miira artistummaa afran qallootiin dhalatanii kan guddatan ta'uu isaanii yommuu ilaallu seenaan afran qalloo baay'ee miidhagaa fi bu'a qabeessummaa isaatiin olaanaa akka ta'e sirriitti hubanna. Kanaafuu har'a konsertii kanarratti artistootaa fi qabsaa'ota afran qalloo kanneen yeroo dheeraa booda gara biyyaatti galan wajjin taane sochiin afran qalloo yommuu kaaf artistoota keenya ifa aartii ta'anii nu boonsaniif kabajaa qabnu irra deebi'een ibsa. Carraa kanaan artistootaa fi maanguddoo qabsoo afran qalloo keessatti hojii boonsaa hojjechuu isaaniitiin diinota Oromootiin wareegaman kanneen akka Abubakar Muusaatiifis kabajaa fi jaalala qabnu ibsuun barbaada. Mootummaan naannoo Oromiyaa artistoonni buleeyyiin ofii baqanii ifa sabboonummaa nuuf qabsiisan jireenya isaanii hafe Oromiyaa walaba keessa gammachuun akka jiraatanii fi bu'aa qabsoo isaanii akka dhandhaman bilisummaa dhufe kana lafa qabsiisuufis gahee isaaniitiif akka gumaachan waamicha olaanaa dabarsa. Carraa kanaan artistoonni Oromoo hundi ogummaa keessanitti fayyadamtanii imalli jijjiiramaa qabsoo fi wareegama uummata keenyaatiin jalqabame karaa sirrii qabatee daran cimaa akka deemuu fi galma barbaadame irra akka ga'u gochuuf adda durummaan hojjechuu akka itti fuftan isin yaadachiisa. Mootummaan naannoo Oromiyaa aadaa fi aartii Oromoo dagaagsuuf artistoota waliin ta'ee kan yeroo kamiyyuu caalaa ciminaan akka hojjetu irra deebi'een isin ibsa. Konsertii bohaarii gaarii akka isiniif ta'uun hawwaa. Galatooma ulfaadhaa sagantaa gaarii isiniif haa ta'u.